qofa malee maali rakkoon sun naman jenne eenyu namni akkasii eessa jira bakka bira eenyu kadu'e qabri jalani baastaa nama akkana injiru bar adeero mucaa daa'ima umrii ama 25ti kan isitti mujjiro kun nama an umriidhaan irra caalu so hirrakkatina wiliifuu hirrakkatanii obboleettii teenyata maallayni irra jiruuf maallaqaaf gaafatamte san yoo dubbatu barbaadde yaada ishee irraa fuudha arafaat gista kaa dubbatu nam tokkon dubbatina viidiyoo banadhu dubbadhu arafaat viidiyoo banadhuuti dubbadhu viidiyoo banadhu arafaat illaa tamtiif lakkiin barbaadee immoo waan viizaa fi tikeetii itti baafte bichaa qabalanii kaansileeshina laattee fi gabbaatee bakka biraa dalaguuf dandeessi yoo dhufte anillee dalaguuf danda'a kaampaanii biyyaa jechuudha rakkoon qabu kaansileeshina barbaannaa jechuudha. Wajjaa simatti girti dubbisin. Bayaan. Aywa. Akkinan jedhe beektaa? Jedhish. Mucayyoo tana atamma nama haga tokko fakkeenyaa fi waa'ee viizaa kanaa beekuuf fidee mana arabaan galchine atilleen argaa jirta. Argaa jiru. Nama argaati jiru jechuudha. Akkas. Mucayyoo tana kan fideeni ufumaa kiyyaa viizaallee hojjedhee fi waan silaa barbaachisu xumureen fideemi. Eega mas'uula isii ta'e eega mucayyoo tana aayidiin isii kan ba'e isiin kun horeef dhuftee akkasumaan ani waraqaa isii kun hojjedhee baasee aayidii isii harkaan ga'e. Okay. Eega harkaan ga'e mucayyoo tanaan isiin dhiibne isiin miine eega naa hin ta'uu eega uummanni kun jedhee gadi yaa'ee mallaqa kiyya naa kafalaa jedheen. Okay. Mallaqa kana yoo naa kafalan fakkeenya mucayyoon tun baatee haafirii dalagattuu jedhaaraniimi. Kuma 400 kiyya naa kafaluu qaban maaliif isiillee intala Oromooti gabbaasee biloo kun barbaadu. Doktor walii galle Mariam waa'ee kaasiifin hima. Waa'ee kaasiifin hima. Akkinan hin jedhe akkana yoo fakkeenya mucayyoo tana kan gadi baasee yookaan ofirraa wanti godhu ta'u taate sah birriin achi hin ga'u. Garuu mucayyoon tun isaan akki jechaa jiranii waraqaa isii as kenni argite waraqaa isii as kennite haa deemtee dalagattu ati hin taanee fi jechaa jiran. Waan nuti gadi dhiisiitii maallaqa mara deebiidhiifama. Kanaaf jechuudha waraqaa isii kan dalagaa aayidii isii kan baase ammaan tanaanin kuma 400 kiyyoo as kennan jechuudha intala Oromooti waan isii biloofu waan isii garfeete deemtee dalagattu kuma 400 kiyyoo fudha. Isii kiyyoo dhufee laazim waan an talaffee bisan naa kafalee tuma gabbaa malee hin danda'amu akkasuma gabbuun. Amma wanni nu gootan isin wanni nu gootan kuma 400 hin kafalamu. Birriin tikeetaa achi keessaa kutama. Amma walii gallee miti birriin asitti isiin dalaydeen birriin tikeetaa san birrii meeqaa haasabamee kuma 65 akkasuma fakkaate. Keessaa kutamee birrii isiin iqaamaa hojjetteef san isiidhaa kafalamee iqaamaan san osoo kana salamin ilaa waggaa 2 michiyoon deemtee itti dalagachuu dandeessi. Iqaamaa waggaa 2 birrii isii yookaan kafaltanii jechuudha fudhattee gabbaatee dalagachuu dandeessi. Akkasi bayaan ila anar isaan badduu na godhaniimi walaakin haqa mi'attii bilookee jala baasuu hin danda'a. Garuu isii bilooktee boru rabbii isii bilookatis. Kanaafuu obboleettii tiyya isiillee boru yookaan jechuudha anan miidhama yookaan isin miidhama garuu gara kiyyaan miidhuun barbaadu sii galeemi. Haga takkallee si fayyaddee jirte waan ta'eef atillee si miidhuu hin dandeessu. Laal dhaggeeffadhu bayaan yoo gara faayidaatiif deebiin jechuudha. Yoo gara faayidaatiif deebiin jechuudha an nama haaraa dalagaa jiruu miti waan faayidaa maali mee fakkeenyaaf mee maali wanti faayidaa. Dhugaadha waan faayidaa maali jechuun bareedaadha. Eega michiyyoon kun dhuftee hatta tiktookiin kee kun kuma takkaaf maarratu gaafa michiyyoon kun dhufte. Laa ilaa bayaan. Dhagee wallaahi hojii hordofaa gaafa tiktookiin kee haqaamtaan kan hojjedhe yaa bayaan. Si beeka doktor si beeka miti. Hordofaa jirti tiktooki. Maali rakkuma tokko jechuun maali mee barreessaa warra koomentiiti warra duraan nabe. Dis warra koomentiidhaa dis. Maarre maaliif kuma takka jirti har'a hojjedhaanin akka waan fooloon kaleessuma jechuu isiin dhuftaan yoomirraa dalagaa kan yoo na godhanu Oromootu fooloo na godhe. Eeshi Oromoo. Doktara kutakka bayaan keessa gidduu galuu dhiifama naayyamtanii sillachoo kutakka. Kaduma keessanii. Ayye doktor. Osoo kayri mayaada deemtanii sagaarii kayri hiikaa dubbii kana garuu waliin. Doktor kutakka na dhagee dhaadhati akka aanaatti silaallaa si qabanya yoo feete intaloon si haa fayyaddu yoo feete ati intaloo fayyadi intaloon achi bahaa baatu kajeenuu miti muciyyoon bahee firidee miidhaan jiraachuun barbaada ta'e isiidha. Maallaqa kuma isin cuqqaallee as gubbaa gabbuutan wanti takka hin jirtu kanuma.
مبارك شهر نقول أكسو موتنا قبل ملك أنا ما فهمت هنا مديسة بري قولا ما جت أبدي بري قولا أما بري مجايورا بري قولا أنك فلتني وانسكال شو بتيجي سي بري غورو يانو بري غورو سيتي بري خاي سيدا بار سينار سيدي بدو سينغن نبا ما كم قدره في دادو دي بافران كان كيسانا بكتباب تي بكتباب ما أنا ما قلت شاكا كونه ورومان قوتوني سلا أرجع دبي عندهم ماله إنجلا أنا في عندهم روما ميتي خامي يوم تقول دفنا مريم وما تقول دفنا ورقاس بافتي ورقان نجرا مرة كوكا ولا ورا باس اسمه ورقة باس دم في ورقة واني واي حوالا وجد سيتمو ورقة كجتكم بيك ماذا رسيدي وخمر بافرين واسكن رقان رسيتي وجن واسكن هاي بليتي سيقا فلا رقان رسيتي وجسكن أبليس أنا من تاريخ بدمو يو كم ورما كبلا ما سندرام كم هو تاريخ في الجنين بين نوتي تاريخ بجروتي مطرد يوانا جاي ولي ناسو ولسنت بابا كي نقول ناسو نا يوم مودي تموت ولا فخاي رجع بابا في تمنا مرتي بيتي ولا يتي واي ملك أموت كلنا كاني أسوي ناديرو عبدي خي أنا رجع no مالك لا بيسي مالك خنوبي namu andan dawa sumarat cik akawandirat gal chafi كوي سليم no وانتم دو كاونتر قال شو نجرتو دي كوي تيجي مالتا دي كوي سليم تيجي أنا عبدي موتي كبردو يوجي موتي تاب كودي يلا أنا اوكي تاب كودي يا رسيتي استندو مريم رسيدي نوباس مريم حبيبي حوالا ميتي بارك أما حوالا نجنن من مسلك برهك أما داني بينا أما سن أما لك تباب تكنا خنان تباسي أسي بياس كنجران تباس جيفي جا gaafa deemi yoom ta'e jechuudha qaama meeqaan Eenyu nama jedhiiti deemiiti laal dubbii kana balleessin na dhaggeeffadhu ibsa laal yoo ofiiseeran benne deemaati dursa ila waan tokko micayyoontu yoo asiillee baate akka ammasuula ta'u beektaa kana beektaa yoom beene jechuudha zim jettanii kuma jechuu hiyyeessa miidhuuf akkana mataa ittiin jabaatina waan gootaniif akka ittiin qabde. hiyyeessa si miidhu jira dhaggeeffadhu si miidhu jira rabbiifin godheef jettee kafalaa jechuun jirtu miidhu jira nu miti hiyyeessa miidhanii. hiyyeessa eega beeti gadhiisa hayyisi deemee haa dalagatu achi maa kitaan. Dhagaye habiibi dhagaye irra jirtaami Maa fakkeessite? irra jirtaami garaa si nyaatte si quuxxee miti adabadhuuti deema Barna hawaala koo wayii dalagii. dhagaye waan itti baafte takka takkaan as kan nattuu siin jennee barsiif kaawalla. habiibi ani hawaalaa dhagaynee hawaalaa miti qaama hawaalaa adaba. وقتك وفيت حوالا دلقي وفيت زيتك دلقي ديم منا مرتي فيت دقي قادي فيت دقي جار سانجايا فيت تايتي رغا في رسيدي ملي مالك انا ما قفل مدي ما تقدر ترى نفتي قال لك فدد رسيدي يوم الله خبر بات رغا فدد جار سفيت نافدي منا مرتي فيت نادقي رغا في رسيدي ملي نا قفل خجو خط وان بربدن نربر ودندس ولا باتك كنت قرته قوتم بيني والله أصوم أنا كان نجومني مالك كان كذي خمر الباب رسيقونا قول ديبي تي maallaqa kee amma asirra naqatii keenya wallaahi yoom asirraa buute maallaqa kee nagartu. hayaasoo nutti hindiisan jechuudha ها سيء dubbadhu munii raayye dubbadhu ma haaseme. okay na dhaggeeffadhaa gurraan gurranaa kannaa ammas tasgabbii na dhaggeeffadhaa namni dhalaa baantu baay'ee nama geessu Maryam qofaa miti dhaggeeffadhaa nama baay'ee jira Maryam jala sanitti itti dhiisaa Maryam dubbattee jirti maallaqa kiyyanaa kafalaa jettee jirti tokko muciyyoo tana rakkachuu jirti ijarraa beeytanii dhuftanii keessaa baaftan lama muciyyoon tun lamada mana san taa'uu hin dandeessu sadi eega dubbii tana quba kakkeeysanii gartee ummanni qubma walitti hadhaawee jira muciyyoon ganaachi teessus hin jirtu na dhagayaa jaalibsaa muciyyoo tana kuma dhibbaa buriin itti qaba jettee jirti walaacha qasnu mutra qaada kuma dhibbaa buriin itti qaba jettee jirti rasiidii isiin baantu itti dhiisaadha nama qalabaan achi deemu kuma dhibbaa bur kafaltan moo hin kafaltan jaanuu fidaa gaafadhaadha asirratti anarraan jalqabee waan dandeenyu Maryami wala guree nama duwaay keessaan ni qabna nama keenya irratti walitti qabne namni keenya geessee waraqaa isii karraa nu fuudhu fala kana godha. أيه هاتي خانو مجرى نتيس خانو مجرى أيه هاتي أبلي سو دبا جرتا دبا جرت السلام عليكم وعليكم السلام دبان وانتو كبيتام جايون توني ايدي بيكنا بيتاتجر سا ولا لا أوكي ايدي كوني ودوبري مجايو مايرامي تنالك كفر متاتي حاجه ايدي سي كنا كانسل غوتوتي نما توكو سيري بيكنا سيرا بيكنا كيس دلا سيري بيكنا أوكي ati birri irraa kafala jettaa odoo birri yuu ka kafaltu taate isiin mansuulummaa mayram jala jirti odoo birri sanuu ka kafaltu taate isiin
Ana ijoollee isaa. Ala kulli haadhaan odoo isiinuu birrii kaffaltee fi firii viizaa ka gootu taate Mayram ji'a ji'aan mansuurummaa irraa fiddee waraqata kennitiif ji'a ji'aan dhuftee gaafatte waraqata jechuudha sii galee. Mee amma atillee naa gabaabsi. Mee atillee naa gabaabsi. Waan deemuuf naaf beeka naadis. Haya imaan kee tokko tokko sirna dhaggeeffadhu. Anis biyyuma Duubaay haa akka argattu kanaan jira. Seera numaan beekaa akkasumatti iqaamaa qaba akkasumatti kafiila qaba sirna dhaggeeffadhu. Dhugaadha akkaati jettee iqaamaan tantee yoo nama takka naqlii jiraatti achi deemtee fi achi teessee fuu hanga naqliin kan nama sanarra jiru isaa sirraa masuudha. Akkasumatti deemi. Ayyee laala amma nuti onnee jechaa jiru tokkoffa. Dooktar Marjamaan resiidii siyaasaa kan nattu ni kafalla tokko lammaffaa. Birrii nasi jettu. Qoy na dhaggeeffadhu. Ibsaa qoy naas tolcha. Tapha kana naaf beekan anis. Dhaggeeffadhu boleessoo. Birrii Marjamii harkarra kafallee iqaamaa intaloodhaa Marjam irra dhiifnee deemnaa miti. Marjam saatii ammaarraa kaastee naqlii isiidhaa ofirraa buuftee nama gara naqaltii fi resiidii siinii fidattii maallaqa siinii kafallaaf asirra dhumata. Okay, amma dabbaan akkana goona dhaabbiidha. Amma Ibrahim fitatteeti obsi. Waa'ee birri sii maamee ibsaa jagafadhu ibsaa. Amma diisi naan himin galatoomi naan himin. Waa'ee maallaqa doktoraa itti dachaana. Achi wannaa qaba. Oromooti yanam kumash jaha as jira. Mee qoy bayaan argeetiin kan tokko keessaa. Obsi dabbaan ni galchita. Nama tokko kuusi galchi. Irratti darbi. Bayaan galchi. Amma dhaggeeffadha. Irratti darbi. Akkaawwantii Arafaat ta isiin irraa masuulatti maallaqa kanninaaf amma Arafaat as gubba jirti. Namni asirra jirtu keessaafuu namni Arafaat beektu ka itti dhalootu ka isiin eessa kataate amantii qabdu. Laal quuqama Arafaat namni qabdu asirratti maallaqa qarshii takka taate lama taate doolara 10 taate doolara 20 doolara 100 taate keessaafuu ijoollee argite irra dirqama keessa. Laal amma risiitii wajjin asirra nu garsiiftanii keessaan nutti ergitanii akkaawwantii si asirra maxxansina akkaawwantii Arafaat osoo doktoraan taane Arafaat asirra maxxansina 400,000 miti miliyoona takka buufneefi wannummaan biyya namaa keessa daleeduuf hin jirtu galtee biyya sii dalagatti. Kanuma dubbiin biraan jiru Arafaat akkaawwantiis kan natti. Qoy dura bayaan dubbifneeti Arafaat itti anaaf Okay. Hai bayaan Maal si bochisa Arafaat? Arafaat muutii qabdu kun. Maal si bochisa? Fiidoo bara. Bo'aa jirti bar maa bochi? Arafaat maal taate? Okay, bayaan dubbadhu. Hai bayaan dubbadhu. Bayaan Dubaay jira. Dubbatu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu? Nagaa. Galata Rabbi. Maaltu ta'e ammaan dhufee murtii guutuu isaan haadha walitti nama dhufeeni waan sirra jirtan dhageenye. Bayaan kiyya galatoomi eessa jirtati? Eeshi. Maali mitiyyoo teenya tana mitiyyoo teenya tana Arafaat tana amma dura Somaalee keessaa deemtee Finfinnee dhuftee Finfinnee irraa illee ijoolleen akka taphatti itti maxxabattee jaalalettee itti sobdee itti kijibdee fuudhanii biyya Dubaay kana geessan akka Oromummaatiif akka lammummaan nu dhagaamtee micoota na geessinee nuun ja'anii ergachi geessan ammoo akka daleeydu nuu himan. Erga akka daleeydu nuu himan achirratti mitiyyoo tana roorrisaa turan yeroo hedduu boochee takkatti himattu dhabdee callifte amma durallee lammaffaatti deebi'aniitti soota keessaan namatti himattee jawwaala sii keessaa baraabbaranii waan isiin namatti himatte sanii gabbaasanii maa dubbatta jaanii sanillee doorsisaa jiran. Achirraa amma kunoo sa'aatii gastii kanarra jirtu bo'aa jirti waan itti kafallee itti baafnee Dubaay hin geessine nuu kafalaa jechaa jiran. Kana Okay. dhageessan bayaan. Dhagaa jira. Hedduu mariillee kanutti mul'ifne sirraa darbaa. Kanaafi kasan kafallaa jennee tattaa'u jirra odoo riyaala 5,000 hin taane miciyyoo tana akkuma gargaarsa isii malutti gargaarree gara biyyaa deebitee haa dalagattuudha amma karoorri keenya. Egalee kanarratti akkam jettan isin kana Ibsaa inuu san fedhiisin murteessaa maallaqa maafaluu taatee jeeffannu sanumarratti hin jabaadhu hayyattuu. Birrii meeqa itti baasanii fi as fidan isaan? Birrii 400 itti baafnee gadi meeqa itti baasan akka itti nutti himi. Birrii viizaadhaan dhuftee moo kontiraata dhufte? Ayyaa Arafaatti maddu. Dooktar amma ol deebi'u qoyima dhoomara. Doktorri isa deebitee si wajjin haasoo.
Kontiraata. Dhagaye. Niiseeti muniira isaarumaa wajjin Mee caqasa. Wal caqasaa meena caqasaadha. Akka nama biyya kana keessa jirutti akka nama biyya Imaaraatii jirutti Timoon dubatiidha kontiraata 400 dhuftu hin jirtu. Biyyaansi yoo xiqqaatte 100 takka fitti. Thank you. Yoonii fi iqaamaa mataa isiitiin dhufte yes 400. Iqaamaa irraa dalaganii iqaamaa mataa isii harka laataniif 400 kun. Gaafiin qabu. Maallaqa biyya